السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني ورمو كوغوتو جرى جرتو من تفكتان سولين كودين وردفتو تفي كبزمتو تكيا هرس ميشالي توكو جيتشودا غبابسيك أبدي سنيف دفيجرا نمو تحدو وان إفهين تهين هدو تجرا جلقب هرتي ألغا سترغتان كان جيتشودا وبليان كان كو ورابينان جنانين ورابي ملي ورابون حالا نتمي جنة ألغا تسريها أكس مموتو يو دولابا وفتا حالا مارغتان كان جيتشو ديزايني كان وفما كيا ديزاين قد كان هجتشي سيفي أكس مموتو يو مغالا والواقلتي أرسي ديدا jechuun hin beeytan fakkaate balee gasgar geessaa jirra kana qofaa miti algaa sadii kan har'a fe'aa jirru naannaha tokko jechuu buusaa kan deemnu asitti illee kan argitan kun dulaaba caammaa akkasuma algaa saantii dhibba tokkoo fi digdama matoo hayaa ka jedhaniin sanii gama gamana koomidiinoo lama qaba waluma irratti koomidiinoo fi algaan akkasuma ammoo tasriiha bifa bareedaa taheen diizaayin goonee bifa isiin jaalattuun yookiin ammoo diizaayinii isiin jaalattuun hojjannee fi jirra hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ijoollee fuula takkaatii jarri waliin beekanii fuulli takka taheef jechamaa fi karaa tokko qabannee deemaa jirru itti aansuun algaan sadaffaan isaa bunni yookiin diimaa isa jettaniin kana haala kanaan inni illee meeshaalee ofii guutuu qaba jechuudha kan hojjetamedha inni waan hedduu kan qabu control biffee qaba kan meeshaa jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni barbaadan hundi keessan control biffee asitti argitan kun haada algaa garasii adiisanii waan fe'aa jirruuf bakka takka nu jala taa'ee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kun ammoo control biffee hin qabu meeshaa gola hirribaatii fi akkasuma meeshaalee mana keessaa yookiin ammoo meeshaa dubartiin itti fayyadamtu eelee jira waa hedduutu jira garuu waraabuun natti hin tolle ifama siniin jedha namooleen meeshaa kana barbaadan lakkoofsi bilbila kiyyaa duwwaa 978157275 jechuun heloo jechuun na dubbisaa siniin jedha itti aansuun meeshaa amma jechuudha haadha algaa diimaa saniiti barardaraa xiqqaa tokko ni qabdi akkasuma ammoo tuyyuu haati algaa diimaa kacaamaa qabdu kacaamaa laastikii bitattee mastaata baarka irra dhiqatanii ispiikariin kuni waan isin ajaa'ibaa irraa biyya ambaatitti namni bitee qaraxa hedduu itti kaffalee galcha asitti ammoo tuyyuu karaa salphaa taheen jechuu isa guddaa ta'e sadii guddaa tokkoo fi gamaa gamana 7,000 bitama akkaataa barbaadanii ka 5,000 illee 12 illee 18 illee 8 illee 9 illee jira masaxataan harkaa kun ammoo tuyyuu ya Allah barreeffama irra malee hin dagadhe kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundi isaa namoonni barbaadan gatii isaa jechuudha keessan dubbisee isinii himuu danda'a hundi keessan namoonni ajajachuu barbaadan meeshaa feetan jechuudha waan ifa isiniif tahuu didee meeshaa eessaa ati jettanii warri nagaafattan bakka isiniif barbaadan hundayyuu isiniif geessina namoonni ammoo tuyyuu finfinnee meeshaa biyya alaa irraa galchitee gurguraa jirta meeshaa sirraa bitachuuf naan jettanii an biyya alaa irraa galchee gurguruu meeshaa isinii bitee isinii geessa isinii hojjechiise kan kootumatu kootii akka jedhan sani nama madaa arge yookiin ammoo tuyyuu akka dhimma keessaniitti akkasuma ammoo tuyyuu fedha keessan irratti hundaa'e ka isin ajajattan qofa diizaayinii qofa na gargaaretan diizaayin goonee googilii irraa buufnee jechuudha waan isin barbaadan meeshaa hunda isiniif hojjechiisuu hin dandeenya wal wajjin mari'annee wal wajjin hin hojjanna gabaabamatti jechuudha namoonni hedduun carqii firaashaa nagaafattanii hedduun isaanii carqiin firaashaallee ka hojjetamee akkasuma immoo baheellee hedduutu jira akka fakkeenyatti jechuudha suuraa namoonni nagaafattan suuraa haalannatti illee mijatuu dide yookiin haalannatti illee toluu baatu hundumaafuu isin obsaan eeggadhaa isiniin jedha ispiikarii reef isiniin jedhe kun yookiin sammaa'aan isa jettan kun inni kun baay'ee guddaadha ciqilee tokko ni gaha jechuudha walakkaa mitiraati inni kunuyyuu sadii guddicha mootuu guddamaaf guddaadha akkasitti isin argitan kun rimootii qaba wantoota hedduu qaba waan barbaade miimoorii fudhataa miimoorii qofa osoo hin tahin hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa bilbilarrallee itti bilituu zanni dabarsitanii akkamitti isin ibsuu danda'a televiziyoonallee namni jechuudha ispiikarii televiziyoon tiipstaandii bareedaa qabdan tiipstaandii keessan gama gamanaan kaa'uu dandeettanii guddaa ammoo jala kaa'uu dandeettanii hundi isaanii gahee uf danda'anii afuriyyuu dhiifaman of kolchaa'an sadi si'a dhedheeraa ciqilee tokko yookiin ammoo walakkaa mitira sadi qaba guddaa uf danda'e qaba kaartoonii isaa kana maqaan isaa kana jechuudha meeshaa baay'ee bareedaa tahee fi akkasuma ammoo tuyyuu filatamaa taheedha
hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namoonni hedduun gaafii adda addaa gaafattanii kan isin deebisuu dadhabina of kolchaa jedha. Carqii firaashaa fakkeenyaaf jechuudha akka filannoon keessanii kalara isintu filata. Garuu ammoo diizaayinii bareedaa ta'e kan faashina yeroo ammaa biyya keessatti deemaa jiru isa tokkoffaa ta'e kan isin filatana. Akkasuma carqooma isaa akka fakkeenyaaf majliisa boondidii akkasuma ammoo tuyyuu wantoota eeggamuu qabu irraa eegee kan meeshaa aslooma isaa isin filatutu ana malee bifa kalara barbaadan filattanii ergattanii yoo jettan isiniif hojjechuu dandeenya. Carqii firaashaa namoonni barbaadan kun haala kanaa fi bifa barbaadaniin jechuu har'a qabadhee isinii dhufee jira. Kan ajajannee bahaa jirudha hanga firii jechuudha 48 nama jechuu kalama ajajati jira. Jechuun kana jechuun lama jijjiirraaf naa ta'u jedhee warri majliisa hin barbaanne ka ajajatantu jira. Akkasuma mootuyyuu kan walakka ajajatanii ajajni karaa jirus ni jira. Akkasuma mootuyyuu firaashaa 6 fi tiraas carqii 14 illee ka ajajate ni jira. Akkasuma immoo firaasha 5 fi tiraas carqii 12 fi akkasuma immoo beebii tajaajilaniin san tiraasii xiqqoo bareechiftu isii 5 hedduun jechuudha kan ajajaan dhufaa jiru. Anaaf namoonni ajajachuu barbaadan bifa barbaadan bakka barbaadanii kalarii buuftanii fiddanii hello jennaaniin WhatsApp akkasuma Telegram email na dubbisuu ni dandeettanii kan barbaadan isin hojjechuu dandeenya kan akka fakkeenyatitti isin fide malee ani filannoo keessan irratti hundaa'a jechuudha. Fedhii keessantu keessanii namootiin hedduun majlis Arabiyaa diimaa nagaafataa turtanii warroonni majlis Arabiyaa diimaa nagaafattan diimaan mee kanneen keessaa isa kamiidha isiniin jedha. Diimatu jira, bunnitu jira, afaan Arabiitiin namoonni hedduu gaamiqa Faatiha jedhanii isaan akkasitti adda baasanii mee kanallee kan barbaadan bifa feetan ergitanii ajajjifachuu dandeettanii. Osoo jennu majlis Arabiyaan kun baay'ee natti tole abbaa teeknisaa 30 baay'ee bareeda ka ta'e fi diizaayina bifa haarayaan xiqqoo kaawwaniin adda ka ta'e tikkaa isaati baay'ee kan bareedudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa gimmaasha yookiin ammoo mitira 6 kan hojjannee baafne namoonni barbaadan lakkoofsa kiyyaa na dubbisuu nagaatti toraa bulaa like subscribe share